Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin akkaawuntii WhatsApp ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. WhatsApp mataa keessanii akkaawuntii WhatsApp jechuudha. Akkuma Imo, akkuma Facebook, akkuma Telegram fi kan kana fakkaatanii WhatsApp akkaataa ittiin banachuu dandeessan video gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Ani moodha channel kan ko Sof Marap irraa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan ko isin haadha qabachaa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftanii YouTube channel kanarratti barnoota teknooloojiidhaan wal qabatee guutumaan guututtee viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiran. Keessattuu appilikeeshinoota adda addaa, hojiiwwan onlaayinii adda addaa, akkasumallee barnoota teknooloojii wal qabate kan bilbilaa, kan laaptooppii fi kan kompiitaraa kanaa fi kan kana fakkaatan barnoota bal'aatu viidiyoowwan bal'aatu asirratti hojjetamee jira waan ta'eef warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin WhatsApp ittiin banachuu dandeessan. Obboleewwan akkaataa ittiin WhatsApp banachuu dandeenyu ittiin nu barsiisi jettan jirtanii. So gabaabinumatti WhatsApp akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. WhatsApp banachuudhaaf wantoonni isin barbaachisan maalidha kan jedhu duraan dursee isinitti hima. Tokkoffaa aappii WhatsApp isin barbaachisa. Lammaffaa immoo lakkoofsa WhatsApp ittiin banattan isin barbaachisa. Wantoota kanneen lama yoo qopheeffattan step amma isinitti agarsiisu kanaan WhatsApp mataa keessanii akkaawuntii isaa banachuu ni dandeessu. So WhatsApp banachuudhaaf jalqaabii WhatsApp bilbila keessanirraa hin qabdan yoo ta'e akkaataa ittiin aappii WhatsApp ittiin argattan isinitti agarsiisu. Jalqaba gara Play Store ittiin deemtu. Play Store yookaan immoo warroonni bilbila aappii qabdan App Store itti fayyadamtanii so Play Store itti seentu ergasii immoo bakka search baarii kanarratti kilik gochuudhaan WhatsApp jettanii barreessitan. WhatsApp jettanii yeroo barreessitanitti jalqaba irratti kan isin dhufu WhatsApp kan jedhu irratti kilik gootan. WhatsAppiiwwan gosoota baay'ee qabanii WhatsAppiiwwan gosoota baay'ee kanneen keessaa isa sirrii fi inni original isa kanaadha. WhatsApp Messenger kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo isa kana gara bilbila keessanitti ni buufattanii yookaan install gootan. Asirratti open jedhinaa dhufee sababni isaas aappii kana gara bilbila kan kootti waan fe'eefi so isin install kan jedhutu isin dhufa. Install kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo aappii kana gara bilbila keessanitti install gootan yookaan buufattan. Ergasii immoo install gootanii erga fixxanii booda dhaggeeffatan ko step amma isinitti agarsiisu kanaan akkaawuntii WhatsApp banachuu ni dandeessa. So open kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara WhatsApp keessanitti isa haarawaatti ni seentanii asirratti akkuma asirratti argattan welcome to WhatsApp gara WhatsApp itti baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkuma asirratti argattan WhatsApp wanta baay'ee nama gammachiisu keessa WhatsApp afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Oromiffaatiin akkanumallee Afrikaans fi Arabiffaan afaanota baay'eedhaan WhatsApp itti fayyadamuu dandeessa. WhatsApp irratti afaanota kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii. Already ani Ingiliffa filadhee jira. Isin afaan Oromoo filachuu barbaadan Oromoo kan jedhu kanatti kilik gochuudhaan ergasii immoo afaan Oromootiin banachuu ni dandeessanii. So afaanota illee support gochuu ni danda'a waan ta'eef WhatsApp afaan barbaadaniin tuquudhaan banachuu ni dandeessan. So akkuma sanatti argattan already afaan Oromootiin akkaataa ittiin banachuu dandeessan asumaan isin agarsiisu. Afaan Oromoo kan jedhu kanatti kilik gootanii baga nagaan gara WhatsApp dhuftee isiniin jedha. Oromiffaan illee tajaajilamuu ni dandeessanii. Afaan kana irra deebiidhaan immoo jijjiirachuu barbaadan asuma irratti kilik gochuudhaan afaan kana gara afaan Amaariffaatti afaan barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessan. So afaan Oromootiin fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha WhatsApp. So afaan Oromoo erga filattanii booda waliigala itti fufii kan jedhu irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtan. Akkuma asirratti argattan WhatsApp lakkoofsa bilbilaa kee mirkaneessuu qabaa jedha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchuudha kan isin ilaallatu. Koodii biyya support isiniif godha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa waan argamuuf Itoophiyaa support naaf godhee jira. Isin garuu support yoo isiniif hin godhin asirratti kilik gochuudhaan biyya itti argamtan biyya lakkoofsa ittiin banachuudhaaf deemtan san ni filattan asirratti. USA Ameerikaatti akkanumallee United Statetti akkanumallee Saudi Arabiyaatti Dubaayitti warroonni argamtan ni filattan jechuudha. So ani Itoophiyaa naaf filatteera waan ta'eef Itoophiyaan sirriidha waan ta'eef. Ergasii immoo lakkoofsa koodii biyya kanaa naaf fidee jira 251dha. Fakkeenyaaf biyyoota adda addaa keessatti argamtan koodii biyya saniitti galchitanii ergasii immoo lakkoofsa bilbilaatti galchitan. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa 9 jettanii ergasii immoo itti galchuudhaan lakkoofsa bilbilaa itti galchitanii ergasii immoo akkaawuntiin banattan. Itti aanee kan jedhu irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Afaan Oromootiin garanumaan akkaataa ittiin WhatsApp banachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argattan kun lakkoofsa sirriidha isin jedha. Lakkoofsi isin itti galchitan kun sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu adda baafachuun murteessaadha. Duraan dursitanii jechuudha. Ergasii gulaalii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan sirriin yoo ta'e lakkoofsa itti galchitan kun gulaalii irra jettanii kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo irra deebiidhaan lakkoofsa bilbilaa keessanitti galchuudhaan gara fuulduraatti deemuu dandeessanii. Lakkoofsi bilbilaa already itti galchine sirriidha waan ta'eef eeyyee jechuudhaan gara fuulduraatti ni deemnaa jechuudha.
Akkuma asirratti argartan gara fuula kanaatti isin fudhata. WhatsAppiin guutumaan guutuutti afaan Oromoo support gochuu ni danda'a. Afaan Oromootiin fayyadamuu ni danda'ama. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Ergasii immoo itti fufii kan jedhu ni argama. Itti fufii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti itti fufuu ni dandeessan jechuudha. Itti fufii kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo permission isin gaafata. Allow kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan amma sirra deebiidhaan allow jettanii gara fuulduraatti ni deemtanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota koo yeroo kanatti bilbilli isiniif bilbilama. Bilbila san kaasuudhaan koodii san argachuu dandeessan. Akkuma asirratti argartan bilbilli homtuu hin argamne isiniin jedha. Asirratti wantoota lama sirreessuun murteessaadha. SMStiin mirkaneessi kan jedhudha. Egaa lakkoofsa kee mirkaneessuu barbaada WhatsAppiin jalqaba irratti yeroo gara dhuftan. So SMStiin mirkaneessi kan jedhu karaa meseejiitiin koodii akkasiniif erguuf. Irra deebiidhaan yaali kan jedhu immoo irra deebitanii yaaluudhaafi. So SMStiin mirkaneessi kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan koodii akka nuuf ergu gochuu qabna jechuudha. So qindii muraasa daqiiqaa tokko ni laakkaa daqiiqaa tokko san keessatti irra deebiidhaan koodii gaafachuu qabdan waan ta'eef SMStiin mirkaneessi kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan irra deebinee akka koodiin kun nuuf ergamu ni goonaa jechuudha. Akka carraa ta'ee koodichi kun dijiitii 6dha. Dijiitiin 6 kun yoo kan isin dhaqqabin ta'e asirratti daqiiqaa laakkaa jira. Daqiiqaa kana keessatti yoo kan isin dhaqqabne ta'e irra deebitanii koodiin hin fudhannee kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan irra deebitanii koodii gaafachuu ni dandeessan jechuudha. So roodii koodiin karaa WhatsAppiitiin na dhaqqabee jira. Koodii akkuma asirratti argartan koodii haala kanaan isin ergaa WhatsAppiidha jalqaba irratti. Ergasii immoo your WhatsApp koodii jedheetiin immoo dijiitii 6 naaf ergee jira. So isa kana osoo hin dogongoriin itti galchaa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Dogongoruu hin qabdanii osoo hin dogongoriin dijiitii 6dha. Koodii kana itti galchitanii ergasii immoo verify isinii godhanii yookaan isiniif mirkaneessanii jechuudha. So mirkaneessaa jira isiniin jedha. Egaa mirkaneessi xumuree jira jedha. Akkuma asirratti argartan asirratti quunnamtiiwwanii fi miidiyaa jedha. Ergasii immoo itti fufii kan jedhu kanatti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Ergasii immoo permission kennitaniif allow jettan. Kontaaktiiwwan keessan bilbila keessan irratti argaman akka isinii argatu jechuudha. Allow kan jedhu kanatti kilik gochuudhaan miidiyaa keessan access akka isiniif godhu gochuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan maqaa kee asirratti guutii isin jedha. So maqaa keessan asirratti ni guutan. Fakkeenyaaf kan koo Mu'ee jedheetan asirratti guutee jira. Ergasii immoo itti aanee kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan itti fuulduratti deemuu dandeessanii yookaan immoo asumarratti mallattoo kaameraan argama. Mallattoo kaameraa kanarratti kilik gochuudhaan kaameraa kuusaa faayilaa akkanillee fakkaatti kan jedhu ni argama. So isin kanneen keessaa kan barbaadan filattan. Kaameraan direct kaameraa suuraa of kaasuudhaaf kuusaan faayila keessaa suuraa keessa fudhachuudhaaf fakkaattiin immoo WhatsAppiin kan isiniif qopheesse ashangulitiiwwan adda addaatu argama waan ta'eef kanneen keessaa filachuudhaaf. So isin kan barbaadan filachuudhaan ergasii immoo wanta tokko garanatti ni fudhattu jechuudha. Dhaggeeffattoonni kun gara tokko garanatti gara profaayilii kanaatti ni fudhattu. Ergasii akka barbaadanitti adjust gootanii isinumatti agarsiisuudhaaf dhiisii fi raawwatte kan jedhutu argama. Raawwatte kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtanii ergasii immoo profaayilii haala kana jijjiiruu dandeessan. Isinitti agarsiisuudhaaf profaayila kana qofa itti fayyadamee ergasii immoo itti aanee kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtanii ergasii immoo eegalchiisaa jira isiniin jedha. Ergasii akkuma asirratti argartan haasawuu jalqabii isiniin jedha. Akkuma asirratti argartan kontaaktiiwwan keessan kan bilbila keessan irratti argaman haala kanaan support isiniif godha. Gubbaa kanarratti namoonni argaman kontaaktiiwwan kan koo kan bilbila kan koo irratti argaman support naaf godhee jira. Namoota kanarraa akka barbaadutti haasawuu ni danda'a. Ergaa ergi isiniin jedha. Miseeji adda addaa erguudhaaf akkanumallee haasawwan adda addaa miseejiiwwan isin namootaaf walii barreessitan ammaan booda asirratti taa'a. Haaromsaaleen adda addaa immoo as keessatti ni argama. Wantoota haaromsuu barbaadan itti dabaluu barbaadan wantoota baay'eetu asirratti argama. Egaa WhatsApp wantoota baay'ee support gochuu danda'a waan ta'eef oduuwwan chaanaaleewwan adda addaa asirratti hordofuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan WhatsApp hordofii jedha. Raadiyoo Ameerikaadhaan Deutsche Welle baay'een keessan ni beektanii support isiniif godha. World Health, CNN, New York Post, Manchester City, Arsenal kunis postiiwwan adda addaa chaanaliiwwan adda addaati asirratti hordofuu dandeessanii. Kana qofa miti haasawoota adda addaa haasawa kee eegalchiisedha. Haasawa keessan eegalchiisuu ni dandeessan asirratti jechuudha. Kilik gochuudhaan haasawa haaraa tokko uumii isinii jedha jalqabsiisii jedha. So kanneen guruppii adda addaa uumuudhaaf waan ta'eef yeroo biraa walitti deebinaa dhaggeeffattan koo bilbiloota jedha. Asirratti yeroo namootaaf walii bilbiltan kontaaktiiwwan keessan kan walii bilbiltaniif asirra isiniif taa'a. So asirratti wanti hubachuu qabdan bilbiloota haarawaa namoota kontaaktiiwwan keessan argachuu barbaadan mallattoo bilbilaa kanarratti kilik gochuudhaan eegasii mallattoon bilbilaa pilaasii ofirraa qabdu asirratti isiniif baati. Sheerri kilik yeroo gootan kontaaktiiwwan adda addaa bilbila keessan irratti argaman haala kanaan affeeruudhaan isaa wajjin haasawuu ni dandeessanii. Warroota WhatsAppii qaban warroonni kontaaktii keessan keessatti argamanidha. Egaa haala kanaan afaan Oromootiin WhatsAppii fayyadamuu ni dandeessanii. Afaan kanallee jijjiiruu yeroo barbaadanitti jijjiiruu dandeessan gara afaan barbaadanitti. Afaan Oromoo kanas gara afaan biraatti jijjiiruu yeroo barbaadanitti ammoo
Kurna kanarra dhuftanii tuqaa sadiitti argama. Tuqaa sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo qindeessituuwwan jedha isarra kilik gootanii afaan Oromoo warroonni itti fayyadamuu isin dhibuuf jechuudha. Namoonni baay'een afaan Ingiliffaatiin yoo fayyadamuu baratan afaan Oromootiin irra deebi'anii itti fayyadamuudhaaf ni dhiba jechuudha. So kanaafiyyuu afaan appilikeeshinii jedha asirra kilik gochuudhaan afaan barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessanii gara Amaariffaatti gara Ingiliffaatti gara qooqa barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf qooqa Ingiliffaarra godhadhee jira. Ergasii immoo daayireektilii akkuma asirratti argattan gara Ingiliffaatti WhatsAppiin kan koo jijjiiramee jira jechuudha. Akka egaa haala amma isinitti agarsiise kanaan akkaawuntii WhatsAppii afaan Oromootiin banachuu ni dandeessanii itti fayyadamadha. Baroonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiyyeetti keessan dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.